Biyyoonni baha addunyaa keenyaa adaba lolaa yookaan galootiin adabamaa jiru. Namoonni 600 ol ta'an balaa sigiga lafaa rooba cimaa roobeen galoo hamaatiin lubbuun isaanii darbee jira. Taateen kun eessatti ta'e bal'inaan isin biraan geenya. Torban darbe gara dhumaa qofaa kiristaanonni 30 ol waldaa kiristaanaa Tsiyoon Paaster Jiin Mingiriin hoogganamtu waliin hariiroo qabdu jedhamuudhaan hidhamaniiru. Waldaan kiristaanaa Tsiyoon Paaster Jiin Mingiriin hundeeffamte mootummaan Chaayinaa miseensa tokkummaa kiristaanotaa waaqeffannaa mana manatti gaggeeffachuun beekaman adamsanii to'annaa jala oolchuu eegaluun isaa ibsamaa jira. Chaayinaan seera haaraa manneen amantaa dhoksaan socho'an ilaallatu baasuu ishee aktiivistoonni ni dubbatu. Kana hordofees ji'oota dhiyoo asitti miseensota waldaalee kiristaanaa kanneen irraa dhiibbaa guddaan gahaa jiraachuu beeksisaniiru. Odeessa keenya gara biraa isin biraan geenyuun ammoo Eertiriyaan muddama qabdurraa kan ka'e gara biyya ofii isheeyyuu wal waraansa hamaa keessatti argamtu Suudaanitti imalte. Hoogganaa fi ajajaa waraanaa Suudaan kan ta'e Jeneraal Alburaan waliin dhimmoota Itoophiyaa kaasuun mari'ataniiru pireezidantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii. Maal mari'atan kan jedhuu fi haala yeroo jiruuf jireenya biyya mootummaa tokko Eertiriyaa keessa jiru bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya xumuraatiin ammoo Ameerikaan waraana hamaatti seenuu fida. Donald Trump pireezidantiin Ameerikaa daandii qilleensaa biyya ollaa Venezuelaa cufuuf karoorsuun dhaga'ameera. Kanaanis waraana lafoo 15,000 gara Venezuelaatti buttee jirti. Bulchaan Venezuelaa gama isaaniitiin dhimma kana ilaalchisanii waan jedhanii qabu. Akkuma yeroo Paanamaa weerartetti Ameerikaan doonii waraanaa jeetiiwwanii fi xiyyaarota waraanaa irraa furguggifama gara naannichaatti buttee jirti. Maaltu ta'aa jira bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Odeessa keenyaarraa oduu gaddaatiin jalqabna. Sri Lankaatti namoonni 193 ta'an balaa lolaa fi sigiga lafaan lubbuu dhabaniiru. Biyyattiinis balaa haala qilleensaa isa hamaa jedhame keessummeessaa jirti. Namoonni 200 ol achi buuteen isaanii kan hin beekamne yoo ta'u manneen 20,000 ta'an manca'aniiru. Namoonni 100,000 da'oo yeroo keessaa da'atanii kan jiran yoo ta'u wiirtuun ittisa balaa biyyattii beekseera. Qondaalonni biyyattii lafa biyyattii keessaa harki 1/3 dhiyeessii bishaanii fi elektirikii argachaa hin jiru jechuun labsii yeroo hatattamaa labsuu ibsanii jiru. Hammi bishaanii lagaa keelaanii dabalaa waan dhufeef ammallee namoonni naannichaa akka ba'aniif gorfamaa jiru. Kibba Baay'ee keessatti rooba yandoo waggaa 10 keessatti yeroo jalqabaaf roobeen namoonni 100 lakkaa'aman yoo lubbuu dhaban kaan ammoo achi buuteen isaanii hin beekamne. Roobni cimaan bubbeedhaan dabalamee mudate kun lolaa waggoota keessatti isa hamaa jedhameef sababa ta'ees jira. Kanaanis namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kan Indooneeziyaa, Maleeziyaa fi Taayilaand jiraatan miidhamaniiru. Namoonni odola Indooneeziyaa Sumaatiraa keessatti lubbuu dhaban 300 yookaan lakkoobsi kun dabaluu malas sodaan jedhu ni jira. Tattaaffiin namoota achi baasuu kan itti fufee yoo ta'u elektirikii fi intarneetiin addaan cituurraa kan ka'e ammoo danqaan mudachaa jira jedhames jira. Sanbata kaleessaa namoonni 160 Taayilaanditti du'uun gabaafameera. Maleeziyaa keessattis akkasuma namoonni danuun du'uun gabaafamee jira. BBCtu gabaase.
Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu yeroon kun yeroo itti kiristaanonni addunyaarraa biyyoota hedduu keessatti argaman dararamaa jiranidha. Keessattuu biyyoota Eeshiyaa fi biyyoota Arabaa keessatti kiristaanonni argaman akka malee dararamaa jiru. Jimaata darbee Girees Diin Diriskeel abbaa ishee paasterii beekamaa Chaayinaa keessa jiru Jiin Mingirii irraa paasteriin tokko achi buuteen isaa dhabamuu hordofee akka kadhatamuuf ergaan gaafatu ishee qaqqabe. Ergaan sun akka jedhutti paasteriin biraa osoo magaalaa gara kibba biyyattii jirtu Shenzhen jedhamtu daawwachuuf deemee hidhamee turedha. Kun ta'ee osoo hin turin haati kiyyaa naaf bilbiltee abbaa kiyyaa argachuuf akka hin dandeenyes natti himte jechuudhaan BBC'tti dubbattee Ameerikaa kan jiraattu Jiin Dirikseen maatii kiristaanaa irraa kan dhalatte. Sa'aatii muraasa keessatti Mister Jiin akkuma paasterii isa kaanii humnoota nageenyaa Chaayinaatiin to'atamuu maatiin dubbatan. Tarkaanfiin mootummaa Chaayinaa ammaa kun waggoota 10 darban keessaa kan fudhatamaa ture keessaa isa guddaa ta'uu aktivistoonni biyyattii ni dubbatu. Torban darbe gara dhumaa qofaa kiristaanonni 30 ol waldaa kiristaanaa Tsiyoon paaster Jiin Mingiriin hoogganamtu waliin hariiroo qabdu jedhamuudhaan hidhamaniiru. Waldaan kiristaanaa Tsiyoon paaster Jiin Mingiriin hundeeffamte. Mootummaan Chaayinaa miseensa tokkummaa kiristaanotaa waaqeffannaa mana manatti gaggeeffachuun beekaman adamsanii to'annaa jala oolchuu eegaluun isaa ibsamaa jira. Chaayinaan seera haaraa manneen amantaa dhoksaan socho'an ilaallatu baasuu ishee aktivistoonni ni dubbatu. Kana hordofees ji'oota dhiyoo asitti miseensota waldaalee kiristaanaa kanneen irraa dhiibbaa guddaan gahaa jiraachuu beeksisaniiru. Chaayinaan paartii amantaa hin qabne kooministiitiin hoogganamtulleen lakkoofsa uummataa amantaa kiristaanaa hordofan guddaa qabdi. Akka lakkoofsa mootummaan dhiyeenya kana ifa godhee agarsiisutti biyyattii keessatti hordoftoonni amantaa Pirootestaantii miiliyoona 38 fi Kaatolikiin miiliyoona 6 ta'antu jiru. Lakkoofsi kun garuu ifatti Chaayinaa fi paartii kooministiif amanamummaa isaanii ibsanii galmaa'anii kan socho'an miseensota Kaatolikii Paatriyoot Asooseeshinii fi The Protestant Sirii Selfii Paatrooyiksii Muuvimentii qofaadha. Falmitoonni mirgoota namummaa fi beekamtii manneen amantaa fi tokkummaan mana manarra deemuun waaqeffatan ilaalcha biyyattiin ittiin bultuu kanneen hin fudhanne miiliyoona hedduutti lakkaa'aman jiru jedhanii tilmaamu. Manneen amantaa kunneen to'annoo garee amantaalee kanneen irratti taasisu cimsuuf tarkaanfii mootummaan Chaayinaa waggootaaf fudhachaa tureen miidhaan garaagaraa isaan irra geera. Isaan keessaa gamoowwan waldaa kiristaanaa hedduun diigamaniiru. Fannoon ija uummataa dura akka dhokatus taasifameera. Kitaabonni amantii fi meeshaaleen biroo haalaan akka to'ataman yoo ta'u, appilikeeshiniiwwan kiristaanaa tokko tokkos Chaayinaa keessatti dhorkamaniiru. Mootummaan biyyattii bara 2005 akkasumas bara 2018 dambiiwwan gareewwan amantii irratti baasee cimseera. Bara 2016tti hoogganaan Chaayinaa Xi Jinping kiristaanonni aadaa Chaayinaa keessatti akka makaman gaafataniiru. Manneen amantaa warri akka Tsiyoon seera bara 2018 waaqeffannaa uummataa gaggeessuuf eeyyama mootummaa gaafachuun miidhaman keessaa tokkodha. Sababa kanaan hedduun isaanii tajaajila waaqeffannaa uummataa dhaabuu fi tajaajila isaanii interneetii irratti dhiyeessuu yookaan cufuuf dirqamaniiru. Waggaa itti aanus paasteroonni beekamoo ta'an hedduun to'annaa jala oolanii hidhaan itti murtaa'eera. Ji'oottan darban kana keessa aangaa'onni Chaayinaa seera kana cimsuun isaanii dabalaa dhufeera. Bara darbee caamsaa keessa paasteriin waldaa Tsiyoon ifaa Gaa'oo Kuwaanfuu seera kabachiisuu gufachiisuuf gochaa hafuuraa fayyadamuun to'annoo jala oolfaman. Ji'a itti aanutti miseensonni waldaa Liinfeen Goolden Laampistaand jedhaman hedduun himannaa sobaa hannaatiin to'annaa jala oolanii hidhaan itti murtaa'eera. Falmitoonni mirgaa miidhamtoota kana himannaa sobaa jechuun kuffisaniiru. Ji'a fulbaanaa keessa aangaa'onni seeraa namoota gareewwan amantiif toora intarneetii irratti akka ba'an beeksisaniiru. Dambichi tajaajilli waaqeffannaa onlaayinii gareewwan galmaa'anii fi eeyyama qaban qofaan gaggeeffamuu akka qabu tumameera. Namoonni hedduun kun sochiiwwan garee amantaa taasisan ukkaamsuuf yaaliin godhame ta'uu amanu. Ji'oota muraasan darban keessatti miseensonni waldaa kiristaanaa Tsiyoon poolisiin gaafatamaa turan jetti Jiin Dirikseen. Beejingii fi Shaangaay dabalatee magaalota biyyattii 10 keessatti dhaabbilee amantaa irratti sakatta'iinsa jimaataa fi sanbata jalqaban.
waldaa kiristaanaa isa guddaa bulchiinsaa Guwaangzhii irraa kan fudhatame. Paaster Jiin alatti paasteroonni, tajaajiltoonni fi miseensonni waldattii biroon akka hidhaman waldaan kun ibsiteetti. BBC'n ajaja hidhaa ofiisaa biiroo nageenya uummataa Behaayin Jiin irratti baasee kooppii isaa argateera. Jiin yeroo ammaa mana hidhaa Behaayin lakkoofsa 2 keessatti kan hidhame yoo ta'u, seeraan ala niitwoorkii odeeffannoo fayyadamuu jedhamuun shakkamee hidhamee jira. BBC'n aangaa'onni naannoo hidhamuu isaa akka mirkaneessaniif gaafatee jira. Miseensota waldaa hidhaman keessaa tokko kan gadhiifaman ta'ulleen baay'een isaanii ammallee mana hidhaa Chaayinaa keessatti argamu. Chaayinaan dararamaa fi ari'annaa kiristaanota irratti taasisaa jirtuun si'a hedduu bubbee hamaa fi lolaa hamaa akkasumas kirkira lafaa hedduudhaan irra deddeebiidhaan rukutamteetti. Dabalataan Chaayinaan waaqa tolfamaa jawwee yookaan daayinosaarasii dheeraa hojjechuudhaan isatti sagadu. Kan egaa mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 24 jalatti caqafaman keessaa isa tokkodha kan nuyi jenneef. Egaa gooftaan keenya masiihiin keenya deebi'een dhufa. Ammasitti qophoofnee ibsa amantii keenya qabsiifannee kiristaanota akka keenya biyyoota garaagaraa keessatti dararamaa jiraniif waliin kadhataa walaa jajjabeessinu maaraanaa. Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp doorsisa bara kolonii nurratti geggeessaa jiru jechuun Veenzuweelaan himatte. Kunis erga Tiraamp daangaa qilleensaa naannawaa biyyattii osoo cufamee yaada jedhu dhiyeessaniin boodadha. Ministeerri dhimma alaa biyyattii dubbii Tiraamp seeraan alaa weerara uummata Veenzuweelaa irratti xiyyeeffatedha jechuun balaaleffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi daangaa qilleensaa biyya biraa cufuuf seeraa fi mirga hin qabdus jedhaniiru. Haa ta'u malee barreeffamni Tiraamp onlaayiniin barreessan namoonni xiyyaaraan imaluun akka shakkii godhatan gochuu danda'as jedhameera. Akkasumas daandiiwwan qilleensaa achitti akka hin balaliine gochuus mala. Ameerikaan Kaaribiyaanitti waraana ishee walitti qabaa jirti. Aangaa'otni Ameerikaa sochiin isaanii kun kanneen qoricha daddabarsan to'achuuf akka ta'e ibsu. Pirezidantiin Venezuelaa Nicolas Maduro garuu kaayyoon isaanii ana aangorraa kaasuudha jedhanii jiru. Doonaald Tiraamp barreeffama Zeetiraaz Sooshaal jedhamu irratti katabaniin akkana jedhan. Daandiileen qilleensaa balaliistota, daldaltoota qoricha hadochuu fi kanneen namoota daddabarsan daangaa qilleensaa Venezuelaa gara olii jiruuf marsee jiru guutummaatti cufama jechuun akeekkachiisan. Tiraamp dhaadannoo isaanii yeroo dhageessanitti miseensonni koongirensii paartiiwwan Ameerikaa kan Dimookiraatotaa fi Riippaabilikaanotaa muufii isaanii ibsaniiru. Sababni immoo Tiraamp deeggarsa seeraa hin arganne jedhaniiti. Sochiin maal na dhibbee Tiraamp gara Veenzuweelaatti taasisan Ameerikaan waraana alaatti gatii baasuutti dhiyeessaa jira jechuun Dimookiraatiin beekamaa Chaak Schumer gaafa dilbataa X irratti katabaniiru. Heera keenya keessatti waraana labsuuf aangoo kan qabu koongirensii qofaadhas jedhaniiru. Bakka bu'aan Riippaabilikaanii kan hangaa yeroo dhiyootti michuu dhiyoo Tiraamp turan Marjoorii Teeyiler Giriin akkas jedhan. Yaadachiisuuf waraana kan labsuu danda'u koongirensii qofa jechuun ibsan. Yaadni Tiraamp kan nagahame bulchiinsi aviyeeshinii federaalaa Ameerikaa Veenzuweelaa fi naannawaa isheetti sochii waraanaa olaanaan jiraata jechuun daandiilee qilleensaa erga akeekkachiisaniin boodadha. Ministeerri dhimma alaa Veenzuweelaa ibsa gaafa sanbataa baaseen Ameerikaan torbaniin godaantota gara Veenzuweelaatti deebistuu dhaabuu ishee beeksise. Hawaasi idil addunyaa, mootummoonni Yuunaayitid Neeshinii fi dhaabbileen kaan weerara kana akka cimsanii balaaleffatan gaafataniiru. Gaafa sanbataa waraanni Veenzuweelaa bakkeewwan qarqara galaanaatti sochii waraanaa gaggeessuu miidiyaalee biyyattiitti beeksisanii jiru. Veenzuweelaan gaafa roobii yeroo kaa'ame keessatti balalii hin eegalle jechuudhaan daandiilee qilleensaa 6 dhorkiteetti. Yuunaayitid Isteetsi doonii waraanaa guddaa addunyaa irratti dorgomaa hin qabne US Gerald Ford jedhamu akkasumas loltoota 15,000 daangaa Veenzuweelaatti dhiyeessitee jirti. Kun erga Ameerikaan bara 1989 Paanamaa weerartee as sochii waraanaa guddaa naannichatti taasisteedha jedhamee jira.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitaawaa gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u, nagaan tura.